Feesbuukii warri banee footoo dubartii sheer godhu martii chaanelii keenya kanaa sheer gochuu qabaa siifan lallabaa. Garaan koon irraanfatu warra laayikiidhaan nu cina dhaabbatu. Garaan koon irraanfatu warra sabskraayibiin nu cina dhaabbatu. Uummanni keenya warri biyya keessaa warri biyya alaa warri mana keessaa warri mana jalaa gurguddaa xixiqqaan dhiiras taanaan dhalaanii hundumti keessanii sooressaa fi hiyyeessii fufurdaaf qaqallaanii warra abbaa konkolaataa irraa amma warra miila qullaa deemuutti warra gamoo qaburraa kaasee warra qarshii miliyoonarraa kaasee amma warra boorsaa duwwaa deemuutti hundumti keessan warri haati manaa gargaara galgala isin qocoltee isin guggubtu warra abbaa manaa keessan dhugee machaa'ee galuudhaan irriba malee isin bulchu warri timaatimii shunkurtiif zayitiin isinitti mi'aayee aarii isinitti baay'isee gammachuu isin orku ammarraa kaatanii YouTube keenya kana subscribe gochuudhaani qoricha mataa bobuu qoricha aarii qoricha yaaddoo guyyaa guyyaatti akka argattan isin affeera ana komediያን buzeeksi takkeen ammas guyyaa arraa saddatti argamne bor fidadheen dhufa ilaa egaa gama biraatiin video gabaabduu mi'ooftuu kan ammoo kan nagargaare waraabee idiitii godhe isin dhiyeessaa jiru stuudiyoo Sabaamboon Jamaal Hussein kanaan duraaf kan ittiin beektan sirboota muuziqaa garaagaraa hedduu isaanii bareechee miidhagsee uummataaf dhiyeessaa ture amma immoo dalagaa isaa bal'isee kaameraadhaan kun ammas na dura dhaabatee na waraabaa jira. Sabaamboon stuudiyoon kilipii waraabee idiitii godhe ijoollee keenya asumatti sagalee isinii qindeessa asumatti kilipii isinii waraaba isinii qopheessee jira. Like Sabaamboon Studio, subscribe Buzeta K channel, sponsor us and advertise your production on this channel. Thanks.